السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome. hordoftoota kiyya ashama harka fuunee bakkuma jirtanitti nagaa rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota kiyya YouTube channel kiyya baraawwatan subscribe godhaa. Warroonni dura na jajjabeessaa turtan galatoomaa, galanni keessan dachaa haa ta'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya Arqalee viidiyoo wanta furdina ofirraa qannasnu, wanta furdina nurraa balleessu isinii qabadhee dhufe. Innis maali jechuun keessan nafuu wala burcuqqoo ni qopheeffanna. Digasii bishaan itti naqanna. Bishaan haayilaandii tokko itti naqanna. Digasii loomii ግማሽ itti cuunfanna. Loomii ግማሽ haala kana sirriitti itti cuunfanna. Bishaan burcuqqootti naqannee booda haala kanatti cuunfanna. Digasii inni kun kal tuffaaha jedhama. Kal tuffaaha kana isa malee kan biraan fayyadamina. Isa kanatu irra bareedaa jechuudha. Warroonni furdina irraa balleessuu barbaadan, warroonni furdina qannasuu barbaadan, warroonni borciin isin rakkise jechuudha. Isa kana qofa fayyadama. Kal tuffaa sirriitti isin mul'ata. Mul'ataami. Isa kana fayyadamtanii jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kanatti fayyadama. Isa kana xiqqootti naqattanii jechuudha. Amma kun xiqqoomsi hanga nu barbaachisu jechuudha. Isa kana fayyadamna yeroo ruuza fi foon nyaatan qofa dhuydan. Osoo yeroo nyaata ruuzaa uumamu osoo taane yeroo ruuza foon nyaatan adada foonii fi ruuza nyaataniin isa kana dhuynaan jijjiirama baay'ee argitanii isiniin jedha. Jijjiirama baay'ee. Isa kanatti fayyadama. Loomii, bishaan, kal tuffaa. Isa kanatti fayyadama. Waan isa kanatti fayyadama. Yeroo maraa isatti fayyadama jechuudha. Yeroo ruuza nyaannu qofa. Yeroo nyaata gahaa nyaannu qofa. Yoo nyaata gahaa osoo nyaatiin kan fayyadamne nu miidha. Maaliif nyaata gahaa barbaachisa. Nyaata gahaa yeroo nyaatan qofa. Osoo nyaata gahaa nyaatiin dhuydaniitiin nan sababatinaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya awwala viidiyoo tokko yeroo dhageeffattan jalqaba hanga dhumaa dhageeffadha. Maaliif viidiyoon wanti jedhamu sun guutuu isaa akka isinii galu jechuudha. Viidiyoo irra seentanii yoo irra harkiftanii birraa baatan isiniin galu jechuudha wanti sun. Viidiyoon isin gadhiisu kamiyyuu yoo jalqaba hanga dhumaa dhageeffattan wanti viidiyoo saniin laaltan faayidaa isaa irraa argitanii jechuudha. Waan tokko jalqabuma seenanii irra achi harkisanii yoo biraa bayan maali wanti kun faayidaan isaa jettanii addaan baasuu dandeettanii. Ani viidiyoo hundaayyuu jechuudha. Viidiyoo aappii ta'ee viidiyoo magadhiifamu kamiyyuu viidiyoo tambananii isaatirra laaltanii wanta tambananii isaatirra jedhamu san dubbistanii viidiyoon kun faayidaan isaa maali jettanii sirriitti yoo hanga dhumaa dhageeffattan faayidaa isaa baruu dandeettan. Irra seentanii irra harkiftanii yoo biraa baatan faayidaa isaa baruu hin dandeettan abadan. Viidiyoo kiyya qofa osoo hin taane kamiyyuu jechuudha. Waan tambananii gubbarra argitan san irra dubbistanii jala isaa seentanii dhimma viidiyoo sanii dubbistanii eegasii seentanii keessa jalqaba hanga dhumaa yoo dhageeffattan wanni hunduu isinii galaa jechuudha. Yoo irra fiidan garuu abadan isin galu. So waggaa 10 illee dhageeffattanii irra fiidanii viidiyoo jechuudha. Maaliif yeroo kenna
viidiyoo argine ilaalee gurra viidiyoo wanta faayidaan fayyadu san jalqaba hanga dhumaa ilaalleetini faayidaa isaa irraa baratuun nu caala maaliif faayidaan isaa eega irra seennee faayidaa isaa barbaanne jechuudha. Akkanaan namaan galuu jechuu barbaadetti yeroo viidiyoo nama ilaaltanii irra harkiftanii baataniif jedhee hanga dhumaa dhageeffadhaa. Subscribe, like, share godhaa isin jedha hordoftoota kiyyaa. Subscribein hin jiru, likein hin jiru, baay'ee qorreetiin hin jira. Yaa hordoftoota kiyya maalii subscribe godhaa namni ilaalu baay'ee garuu subscribe godhuu gadi aanadhaa hin jiru jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya like godhuun gatii isin gaafatu kan humna isin gaafatu akkasumas subscribe illee baasii isin gaafatu humna isin gaafatu viidiyoo daqiiqaa 5 ilaaltanii yeroo muraasa keessatti ilaaltanii ani viidiyoo isin fayyadu malee namni viidiyoo isin hin fayyadne gadi hin dhiisu. Biyaansi viidiyoo tokko daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 ilaaltanii warraa baatan numaraaf wal jajjabeennaa jechuudha. Anaa bicha osoo hin taane nama hunda isaatuyyuu ani hawwiin kiyya namni martu haa guddatu namni hunduu galma haa ga'udha. Ana bicha guddisaa osoo hin taane namni kenna hunduu haa guddatu. Kamiifuu subscribe godhaa, like, share godhaa namni subscribe, like, share godhaa na jajjabeessa isin jedhaa itti fayyadamaa. Viidiyoon kiyya kana isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Asuma viidiyoo illee isinitti dheeressuu egaa hordoftoota kiyya irraa fayyadamaa isiniin jedhaa yeroo ruuza nyaattan qofa. Isa kanaafi maaliif madda addaa cooma adda addaa qaba. Akkasuma fuudhni keenya nurraa qannasaa itti fayyadamaa isiniin jedhaa egaa hordoftoota kiyya. Jijjiirama isaanii agartan jechuudha. Ji'a 2 keessatti yeroo ruuza nyaattan mara yoo dhugdan haala kanaan kaltuffaa, leemona, bishaan jechuudha. Kaltuffaa, loomii, bishaan kana sadii walitti dabaltanii dhugdanii yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argitanii warroonni furdina qannasuu barbaadan. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota kiyyaa nagayaan naa tura.